دبلت بربانا تنتلي را إنكل كل فني وان هندا جنانون أكبرني إيجاتشات جرا كناف بياك دبلتها واسيد عنمو نيدا لتعيك جلدي متود مسا نيدا بدي فنون درا ملك سايدان يساتي باتي مامان تاتي نجلا ملك سايو بهي ያሸሽ በናምን ብለው ከለከሉ ማለት ነው ያ ኢሳ ፕሮፓጋንዳ ደለገኒ እኛዋላ ከሲንጎዱ ግን ነገ ነው ደሞ አይደለ ወሪ ሱራ ጂጂረዳ ዶክተር ሱራ ጂጂረዳ ካ ወሎን ሲናር ከሳ ሱራ ጂጂረዳ ዲባ ወረ ሴራ ከነረት ወረሞ ዙማ ከነረት ከናፉ ተኩማ ዳና ከዳበኑ ፊ ሱራን ጂጂረን ዶክተር ማሾ ፍርድ ቤት ነበርኩ ደቻቲ ግፍቲ ማሾ ገና ነግሪስቲ ያ አንቺ ለምን እንደማትቀይሪ ማሾ ጫይ ሰጣልን የተባለው ጉዳይስ እንዴት ነው ታዲያ አልቀረበማ መግለጫ ምን ይሰጣል እና ነገ ነው ታዲያ የሚቀርበው ነገ አይደል 14 ቀን ነው 13 ቀን ቀጠሮ ሰጠኝ ነበረበት ዛሬ ነበር እና ታዲያ እንደገና 12 ቀን ቀጠሮ ተሰጠ ሙሉ ማሾ ይርገዱ አው እንደገና 12 ቀን ጠየቁ ሊያሸሽብን ይችላል በሚል ፍራቻ ውጭ ሆኖ እንዲከታተል እንኳን በዋስ መልቀቅ አልፈለጉም እኔ ደረሰኝ ማለት ነው ዛሬ ቀር አሁን አልነበረ ስም ያሳዝናሉ ጋ ሙጫን ኦንላይን ረጅረ ጀድኩን ኤሰደ ማልቶ ኦንላይን ረጅራ ها አንዷለም ማልቶ ኦንላይን ረጅራ አንዷለም ቴንቴና መካን ይርገዱ አንዷለም ኦንላይን ረጅራ ጀኒ ማለት እኮ ትረገዳስኒ ሺን ሰቡ ሲንጀራ በከታ ከዝጎሩ ና ቢቢሲ ላይ ደምጥሪላንተኒ ዋና በሬፈኔ ሶባምባኒ ማን ሙርቲ ከርማኒ ቦደም ባገሩ ያ ኦዴፈኖን ተኒ ማሊ ቆራኖኒ ሬፋ አርዳዲያቴ ማን ሙርቲቲቲ ሪዛልቲን ኢሳ አርዳዲያቴ ገሩ አማ ታንቴሌ ኬሳ ብልብላ ኢሳት ረቲ ቆራኖ ታውሰንቱ ኢሳኒ ሚቲታን ቆራቱ ገረ ብራትቲ ቆራታ መስኡን ሁንዲ ኢሳኒቱ ሆጂ አዳዳ ቀቦ ይቻላ እና ኢሳና ቆራኖ ሱኒን ዱፍኔ ገና አጣዋንቴ ደሜራ ኮሮቦሌ ካሲልኪሌ ባይራ ይሰራቶን ባይንጅሩ ጀደኒ ለኪ ሶባ ታኒ ማና ሙርቲቲ ተረዲያቴ በታሜራ ቆራኖ namatu dubbate ka mana murtiti miti ara dubbatameera mana murti miti suni falmat lakki mana murti manni murti dubbateera dubbate irra deebi dhageeffadhu dhugaa rabbi kasilki andaalamiti fi ka ofi kufte ka jedhu qorannu intini jedheera qorannu ka hafe karagaa nama qofa lakke malee wanti jira BBC gubbaarra jira BBC sarbi godhe BBC dhageeffadhu jira ኦኬ ፍሊኒሳ ኦሪጂናል አይደለም ኦንላይን የነበረው ሌላ ፌክ አካውንት ነው እንጂ የሱ ኦንላይን አንተ ማርች 9 ፖስት ጎደ ከንተሳለ ኢንሴን ነግለ ana gana ma raggeeffadde oduulle raggeeffadde BBC'n barreessee jira waan inni barreesse qorannoo ganama miti sa'aatii 10tti gadhiifame sa'aatii 10tti inni moo gadhiifame lammatamo wanni illee jechuudha avokaadoon isaas ka dubbate gadi dhiifamne guyyaa 12 yoo bahee ragaan namaa nu jalaa dhokachuu danda'a waan jedhameefi malee ka silkii isaas dhiyaatee jira silkiin isaallee isa irra deebi'aa dhageeffadha falmattu afachoori oduu dogoggoraan dubbateen BBC'n ganama mana murtiiti OM illee kanuma barreesse mana murtiiti tanaafee qorannoo bilbilaatitu hafee
warri an bilbila qoratan sun immoo nu biraan hin geenye riizaaltii isaa kan jedhu ergasii immoo mana murtii guyyaa tokkotti yeroo lama dhiyaataare ergasii akkamitti deebi'eetoo bahee jira tani bilbilaatis jedhu. Eessarratti argite eessatti argite ati maal irratti dubbiste? OMN illee illee lakki zeenaadhaan dubbatanii turan. Okay. Malee barreeffamaan miti barreeffamaan hin dhageenye argine barreeffamaan osoo hin taane zeenaa irratti dubbatame silkii irraas wanti argame hin jiru namni kuffisee siin mee oduu san nu dhageessisa warri viidiyoo san harkaa qabdan ani amma natti hin tolu waan ta'eef viidiyoo san namni harkaa qabdan han BBC illee viidiyoo dhageessisa kan qabu osoo silkii biraa qabaadhe garuu viidiyoo sit dhageessisa ture OMN's akkas jedhee ture BBC's jedhee ture. Garuu yaa ammatti hin baane ibsaa. Kanaaf gadi dhiifamuu qaba kaa yoo ragaan hin jiraatin gadi dhiifamuu qaba. Ragaan tuyyuu ila roobolee laalifiidha ragaan namaa nu jalaa dhokachuu danda'a ragaan namaa sababa kanaafiyyuu gadi dhiisnu guyyaa 12 dabalataan nu waa kennamu ragaa namaatii fi maaliiti wanti biraas wanti qoratamaa jiru jira na fakkaate jedhame. Kasilkii dubbatame. Anamma qoratame tani reeffarratti ta'ee fi bakka ishiin itti kufte sani kan jedhu. Achirratti tumtuun argamneedha kan jedhan. Bakka itti isin kufte sanatu iyyuu hafeeyyu bakka isin itti kufte sana intiniin fudhate jedhame malee kasilkii abadan jedhameera. Dhuga deebi'aa dhageeffadhaa abisoonni dhugaa dhageeffadhaa irra deebi'aa kasilkii qoratameera silkii. Okay. Namni banuu danda'u hin jiru odeeffannoo san BBC afaan Oromoo jettanii ta'u viidiyoo YouTube keessaa osuma isinii fida. OMN illee. Xabaqaan isaa intarvii ta'uu hin danda'u. Irratti wanti argame tokko hin jiru jedhame iddoo jechuudha. Silkii shaqamaa irratti illee wanti argame hin jiru jedhame. Dhugaa nuuf haa ga'u rabbi. Nu karaa kamiiniyyuu dhugaa barbaanna waan ta'eef dhugaa waaqni haa baasu. Kenoo bilbila ragaatu hafee jira jedha yeroo jaalala. Ragaa bilbilaa jechuu keeti ragaa bilbilaatitu hafe anillee akkasittan dubbise. Ani hojiin oole waan ta'eef dhiyeenya kana yoo ta'e hin beeku malee. Amma wanti guddaan iccitiin guddaan bilbila keessa jira. Tan ishii keessa amma waan kana bira ga'uuf baay'ee salphaadha. Isaa jedhame malee. Yaa tan ishiitis hin qoratama kaa. Tan ishiitis hin qoratama. Intalli ka isiin dhageenye ka isaa qofa dhaga'e. Intalli eenyu hiriyaan ishii tigisti tafaa suni tani ishiitu natti barreessee kana jettee to post goote suni. Ani footoo ishii yeroo darbe nama miliyoona walakkaadha oltu laale san jechuun nama warri seeratis poolisoonnis laalanii jechaadha achi keessa. Innaan intalli suni waamamtee tooyi gaafatamteerti jechaadha biiroo poolisiititti. Amma kuni gahaadha. Hojiin nu hojjechaa turre baay'ee gaariidha. Dhiibbaa gaarii gochaa turre. Amma wanti suni yoo soba ta'e feekii hoo ta'e wanti suni bilbila ishii keessaa mul'ataa jechaadha. Yoo sobaan barreessite ishiinuu du'a san keessa harka qabdi jechaadha. Sobaanoo barreessite. Amma waan wanjalaa kanarratti warri qoratu kun Itoophiyaa keessatti homaan jedhan akka durii sanii miti. Okay. OMN irraa. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hangafoota oduutii ammoo bal'inaan. Poolisiin qorannaaf guyyaa dabalataa gaafatee manni murtii guyyoota poolisiin gaafate 14 keessaa 13 hayyamoon har'a bitootessa 26 bara 2025tti beellameetii ture. Beellama har'aa irratti aartist Andu'aalam Gosaa mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Ramaddii Araadaatti kan dhiyaate yoo ta'u poolisiin bu'aa qorannoo reeffa shamarree qananii bakka balaan itti dhaqqabee fi ragaalee dabalataa walitti qabu mana murtichaatiif hime. Qorannoo reeffaa taasifameenis miidhamtuun kun ol ka'iinsa irraa kuftee lubbuun darbuu akeekee jedhee
ta'ullee qorannoo dabalataa kanaan wal qabatu akka taasisu poolisiin dabaluun himeetii jira. Gama biraatiin bakka balaan kun itti dhaqqabetti sumuda fudhachuun qorannoo forensikiitii poolisii federaalaatti erguu fi bu'aa qorannoo kanaa immoo akka hin dhaqqabneef dabaluun himeetii jira. Kana malees bu'aan qorannoo bilbila harkaa Andu'aalam irratti taasisaa jiraachuus akka hin dhaqqabin hime. Kanaaf jecha poolisiin qorannoowwan dabalataan hafan jedhu taasisuun xumuruu fi kanneen sumudni ergame akka dhaqqabuuf yeroon dabalataan akka kennamuuf mana murtii gaafate. Abukaattoon aartistii Andu'aalam gama isaaniin bu'aan qorannoo reeffaa dhiyaate miidhamtuun ol ka'iinsa irraa kuftee du'uu malee maamila isaaniin ajjeefamuu ragaa mul'isee hin jiru jechuun falmadeetii jiru. Kana malees ragaaleen dabalataa poolisiin qorachaa jiru dhaabbilee akka hospitaalaa nageenya biyyaalessaa fi poolisii federaalaa harka jiran waan ta'eef shakkamaan yoo wabiin bahee ragaan miliqsuu danda'u hin jiru jedhan. Poolisiin gama isaatiin shakkamaan yoo wabiin bahee ragaalee namaa poolisiin qopheessaa jiruun yaada jijjiirsisiisuu waan danda'uuf shakkamaan kun wabiin bahuu hin qabu jechuun dhaddacha irratti falmuu BBC'n gabaaseetii jira. Manni murtichaas falmii gama lamaanii erga dhagaheen boodaan poolisiin ragaalee qorannoon hafan jedhu akka dhiyeeffatu guyyoota 12 dabalataa hayyamuun mirga wabii abukaattoon gaafate kufaa godhee bitootessa 29 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaattiin beellama qabateetii jira. Okay. Laalamma falmattuu dogoggora dubbattee jechaadha. Galee kinoo amma qorannoon bakka itti dhaggeeffadheesunii fi kunuu tokkoon. kamitti ati tandurii dhageessita inni alaata. Dhaggeeffadheesun silkiinis qoratamee jira jedha gahee jira jedha. Eenyurraa miidiyaa walola akkasii soba sanuu osoo aarirraa ta'e okay aarirraa jetta miira keessa galeenii jetta ta'e jedhanii too mucaa kanarratti warri olola kaase kuni keessattuu gaazexeessitoonni fi weellistoonni suni intalli weellistuu ofiin jette sunii fi eenyu moodeelistiyan jettu wannoon gaararraa fakkaatu takka balaa isaan qabsiisaniin ijoolleen isuma qabatanii too amma bakka lamatti cabdee jechaadha Oromoon tun tokko yooni maanyaa jala galtee afachuu bareeddu keenya bakka lamatti cabanii tokko nama gara qananii goranii naafxanyaa jala galanii naafxanyaatu dhugaashii baasa jedhanii amanan Oromoon tokko immoo jara dhugaan jara lachuuyyuu haa ba'uu kan jedhanii jechaadha. Amma tan fudhatamu dhugaan jara lachuuyyuu haa ba'u kan jedhamu kanatti fudhatamaa jechaadha. Amma Andu'aalam jaalatte qananiin jaalattu qananiin jaalatte Andu'aalam hin jaalatu wanta akkasii hin jiru ijoollee Oromooti. Yoo mucaan kunoo balleesse seerri itti murteessu seerri suni waan seeratii nun galchu sun garuu namni jaalallee ofii akkana hin godha ani akkamittan amana akkas hin godha jedheeto yoo inni afaan isaatiin dubbatee qorannoon kun irratti ta'e ammallee bee inni goone jedhee osoo seerri baasee ani namanu afaan isaatiin dubbachuu qaba waan taatee san isatu bira jira waan ta'eef afaan isaatiin dubbachuu qaba jechaadha innumtillee malee poolisiin qofti qorannoo irratti godhee jira maal an jedhu sani hin fudhadhu ani inni lubbuudhaan jira waan ta'eef jaarsi waamamee jaarsarratti erga tasgabbaa'een booda dubbachuun barbaachisaadha maaliif abbaa faadhatu lubbuudhaan jira abbaa faati du'a intala kanaatiin baay'ee warra miidhaman isa qofaa miti haati Andu'aalame of hin beektu jedhana gammaa namatu qabeetoo taa'aa kan jedhani give me chance and jettu suuraa Andu'aalame warra godhate qofa ol galchina yookaan suuraa qananii warra godhate qofa ol galchina yookaan giiftii kennitoo gali bilaasha Oromoodhaaf hojjechuun hin jiru eenyuun arsi giiftii kenni suuraa jijjiiruu hin dandeenye giiftii kennite bilaasha hojjechuun hin ta'u Oromoodhaaf hin teena chinna asitti nu arrabsitu maallaqa keenya kaffallee too nu isiniif sagalee taana asitti nu arrabsitu feeneti kottu ate ol galii tiijii ates ol gali kottu to isi warra suuraa irraa qabdanii jechaadha boontu ates yoongi firoomaa baate moota san hin dhiisu dhugaan biyya kanatti illee nama gochuun hin danda'amu Oromoonti tuni maal ishiin hin jedhan abbaa warraa fi haadha warraati mee warri as keessa jirtanii baadiyaatti warri guddattan yoo namni walajjeese maaltu ta'ame baadiyaatti yoo namni Oromoo walajjeese maal godhama
Atattamumatti maal godhama mee namni beektan jirtu? Seera aadaa Oromootiin fudhatama mitiire. No, atattama sanitti yoo namni walajjeese maaltu ta'a? Maal godha Oromoon? Nama san fa'aa ajjeese. Ani hin beeku. Ate moo ajjeesuma? Amma bakka naan itti guddadhe Mee namicha arsii jedhu kan Wamaan qabu informationii calma hidheete. Giiftii kenni yookaan taaptaabii yeroo 50 godhi saniin ol galta. Baay'ee nama gara laafessa dhugaa waaqa. Namni jaartii waliin walumatti bu'a gara laafessa soo taate be nama gara laafessaatu yeroo baay'ee nama walitti bu'a. Warra isa akkana godhe kana maal godhaa waan jetteef jedhe. Yaa. Amma mee maatii fi maatii jidduutti keessattuu alagaa miti jarri kuni maatii fi maatii jidduutti raawwate. Noi akka Oromootitti baadiyyaatti namni walajjeese dafeeto jaarsi farda luugama afaan keessa godhe. Kanaaf Oromoo seenaa ofiitu hin beektu. Kanaafidha karaarraa gurti. Kanaaf akkana taate. Akka aadaa Oromootitti jaarsi bahee isgoo jedha gaara gubbaarra dhaabbatee balbala warraa fuuldura warra namni irraa ajjeefame san fuuldura dhaabbateeto isgoo jedhama jechaadha. Nama du'e sana jala nu oolchaa nu nama keessan damoo nu gubbaadhaan awwaalaa jedhama akka aadaa Oromootti. Jaarsi ergamee yaa miti eeyyane akkas jedhama farda luugamanii dubartoonni maali sangaa fi uffata awwaalaa jedhanii fidus jedhan akka Oromootti aadaa keenya akkasi ani namni lama yoo walajjeesu naannoon ani itti dhaladhetti yoosuma jaarsi walitti dhufeetoo farda luugamanii maal godhanii dubartoota yaasanii warra sanirraa achi fagaatanii isgoo jedhu balbala fuuldura dhaabbatanii too akkas jedhu jechaadha. Innaa akkasitti araarsuu akkasitti jaarsan qabanii gumaa baasanii jechaadha. Ija kiyyaan tanan arge gosatu gumaa baasa.